sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa Abbaarree Wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Adoolessa 4 bara 2016 harka fuuni akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame jalqaba irratti oduu isin dhageessifna hangafoota oduun isin dhageessisa. Ajjechaa magaalaa Wadaayitti gaggeeffametti qeerroo fi uummati guutummaatti mufachuun qabsoo addaa akka deemsisaa jiran beekame. Fincilli gara Arsii lixaa fi bahaatti cehuun uummanni godina Arsii fincilatti fufee ooleera. Finfinnee naannoo Caffee Araaraa yookaan kiiloo 6 humna waraana poolisii federaalaa fi humna gaaziin weeraramtee jirti. Finfinneen waraana jabaadhaan eegamaa jiraachuun gabaafame. Magaalota Oromiyaa godina addaa kanneen akka Sulultaa fi Laga Xaafoon waraana Wayyaaniitiin meeshaalee gurguddaan akka eegamaa jiran beekamee jira. Bal'ina oduu kanaa Jaal Irbuu Sabaa qabatee isiniif dhiyaata. Qophii addaas karaa Jaalnolee Buttaa isiniif dhiyaata. Walleen warraaqsaas qaama qophii keenyaati. Isin keessummeessaa kan si waliin jiru an Jiituu Gadaati. Amma sududumaan gara oduuttan isin dabarsa. Ajjechaa magaalaa Wadaayitti gaggeeffame qeerroo fi uummanni Oromoo guutummaatti mufachuun qabsoo hadhaa akka deemsisaa jiran beekame. Namoota ilmaan Oromoo daa'immanii fi haadha ulfaataa irratti ajjechaa garaa laafina malee uummata irratti gaggeeffame ilaaluun xiiqii fi roorroon sirna gabroonfataa ofirraa buqqisuuf sochii hadhooftuu akka deemsisaa jiranis hubatame. Haaluma kanaan dhaadannoo qeerroo bilisummaa Harargee Bahaarraa dhageessisaa turaniin dugda bilisummaa itti baannu malee gabrummaa itti baannu hin qabnu. Qeerroo fi qeerroo Oromiyaa lubbuu baatu wareegamuunis hammaatu bilisummaan hin ooltu. Abbaan biyyaa adda bilisummaa Oromoodha. Gabrummaan nu gahe bilisummaan dhufe jechuun humna waraanaa gaazii gidduu deddeebi'uudhaan dhaadannoo dhageessisaa oolaniiru. Kun injifannoo qeerroon godina baha Oromiyaa Harargeetti mul'isee oole yommuu ta'u, fincila xumura gabrummaa kana keessatti ergama diinaatiin lubbuu namoota 4 kan badee fi uummanni daa'imman osoo hin hafne fincila finiinsaa akka jiran odeessi qeerroo bakkichaa addeesseera. Oduudhuma walqabateen fincilli kun gara Arsii lixaa fi bahaatti cehuunis uummanni godina Arsii fincilatti fufee ooleera. Isaan kaanis gurri uummataa bakka fincila xumura gabrummaa ho'aan gaggeeffamaa oolee gara Harargee dhaggeeffatus diinnis gara sanatti yommuu godaanu Arsii keessatti daandii cufuun qeerroon fincila xumura gabrummaa itti fufuun labsii taasisee jira. Magaalota Oromiyaa keessaa kanneen akka Shaashamannee keessatti alaabaan fannifamuun akkasumas dhaadannoon waraqaadhaan gumaa wareegamtoota keenyaa bilisummaadhaan baasne jedhu waajjira bulchiinsa Shaashamannee fi bakka adda addaatti maxxanfamuun gabaasni achirraa nu gahe addeessee jira. Finfinnee naannoo Caffee Araaraa yookaan kiiloo 6 humna waraanaa poolisii federaalaa fi humna agaaziin weeraramtee jirti. Kunis haala ammaa kan walqabateen ajajoonni raayyaa ittisa bittaa walgahii ariifachiisaa kiiloo 6tti har'a ta'aniin akkasuma yuunivarsiitii kiiloo 6 keessatti fincila xumura gabrummaa kaa'uuf kan jedhuun waraanni bakka biroo dhufee kiiloo 6 buufatee jira. Maddeen oduu qeerroo Finfinneerraa akka addeessanitti halkan edaarraa kaasee Finfinneen waraana jabaadhaan eegamaa jiraachuun gabaafame. Addatti naannoo Finfinnee fi magaalli kanneen dhaabbileen barnootaa keessatti argaman yuunivarsiitii kiiloo 6, 4, 5 Kotobee, Meeksikoo, Yohaannisii fi kanneen kolleejiin dhuunfaa akka Rift Vaalii kutaa magaalonni dhaabbileen barnootaa kunneen keessatti argaman hunduu waraana gaaziin eegamaa jira. Shakkii Wayyaaneen magaalaa Finfinnee keessatti qabduun dhiyoo erga Wayyaaneen mana jireenya uummataa diiguutiin fincila uummataan kutaa bulchiinsa Laaftoo fi isa durattis Booleetti ka'een tarkaanfii poolisootaa Wayyaanee irratti fudhatameen as mootummaan Wayyaanee sodaa guddaa keessa seenee jira. Sababa kanaatiinis lolli kallattii garaa garaatiin itti caaluun akkasuma fincilli xumura gabrummaa qeerroodhaan jabaachuun waan isa yaaddesseef bakka jireenyaa ishee magaala guddittii Finfinnee waraana qabdu waardiyaa gootee eegsisuu fi halkanii guyyaa waraanni isheen qabdu kunis uummata nagaa irraa socho'uun namoota nagaas akka hidhaa jirutu beekamee jira. Magaalota Oromiyaa keessaa godina addaa kanneen akka Sulultaa fi Laga Xaafoon waraana Wayyaaneetiin meeshaalee gurguddaan akka eegaman taatee jirti. Dhiyoo kanatti ejjennoo mana jireenya uummataa diiguuf kaateetti. Uummannis dura dhaabbatee jira. Kana malees uummanni godinoota addaa keessa jiraatan walgahii ishee lagachuun gibira diduudhaan fincila isaa mootummaa Wayyaaneef mirkaneessaa jiraachuun Wayyaaneen hubachuu dadhabdee humnaan uummata kana bulchuuf dirqamaa jirti. Godina addaa Sulultaatti torban tokko dura daandiin gara kaaba Shawaa geessu irree uummataan cufamee waan tureef cufama daandichaan guyyaa tokko booda humni waraanaa kan banatee fi Laga Xaafootti waraqaan warraaqsaa uummanni Oromoo lafa isaa irraa buqqa'uu hin qabu. Tokko jiraatee tokko hin du'u. Uummata manni jireenyaa jiraattota Laaftoo diigamee bira dhaabbanna. Wayyaaneen hin gabbarru bilisummaa feena kan jedhu maxxansamee tureen Wayyaaneen burjaajoftee jirti. Uummatarraa abdii waan kutatteef
waraana qabdutti fayyadamuu qofaarraa abdii kutannaa keessa seentee waan jirtuuf tarkaanfii gara jabeenyaa uummata irratti raawwachuudhaaf godina addaa lamaan kanatti waraanni ramadamee jiraachuun qeerroon gabaasee jira. Dhumarratti yuunivarsiitii Wallaggaatti barattoonni waraqaa eebbaa dhorkatamanii. Odeessi qeerroo yuunivarsiitii Wallaggaa akka addeessetti yuunivarsiitichi barattoota erga eebbifamanii waraqaa dhowwatee jira. Barattoonni kun afaan qawwee jalaa hafanii kan eebbifaman yeroo ta'u guyyaa eebba isaanii maatii isaanii fi hawaasi eebba barattoota kanarratti argame reebamuun kan yaadatamudha. Yeroo ammaa kana barattoonni kun waan nyaatanii fi bakka bulanis dhabuun rakkachaa akka jiran dhagahamee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu sagalee qeerroo guyyaa har'aaf jenne kan waan xumurraa qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Manni keenya manyee keenya uummati Oromoo aadaa jiruuf jireenyaa hawaasummaa dinagdee falaasama siyaasa kan mataa ofii qaba. Falaasama addunyaa keenyaa keessatti biyyoonni guddatanii dhaga'ama gonfatanis warra waan ofiitiin guddate itti boonee fi itti jiraate warra of ta'edha. Oromoon falaasama fayyaa hawaasa isaa eegu keessatti manyee hedduu itti gargaarama. Manyeen caba fayyisa. Manyeen luka loonii gara jalaa qorii olittii fi buusaa olii gadi kan jiru harka loonii irraa fudhatama. Nama cabee manyee kanatu kennamaafi namni cabe akkuma manyee soorateen dafee fayya. Ancootee guboo wajjin immoo ni caala. Qaama namaa irratti manyeen bakkaa bakkatti ciqilee buusaas ni jedhama. Egaa namni tokko yoo cabee miidhame buusaatu bu'e manyee malee maaltu fayyisa jedhamaafi. Manni hoo jechuun keessa naafu ta'a. Manni bakka aara galfii ilma namaati. Qarooma addunyaa keenyaa keessattis mana akka itti ijaarratantu ammayyaa'aa fi wayyaawaa deeme malee namni fi uummati mana malee jiraatu hin jiru. Dhalli namaa addunyaa keenya keessatti holqaa qabee hanga gamoo har'a ijaaraa jiru keessatti wayyeessaa kan deemee fi yeroo ammaa kana dhala namaatiif bu'uura jireenyaa yookaan basic need jedhameetu jira. Itti dabalataanis beeyladoota manaa dabalatee dirqama kan dhala namaaf barbaachisu ta'ee jira. Oromoon akkaataa mana itti ijaarratu falaasama hawaasummaa fi diinagdee isaa giddugala taasifatee adeemsa mataa ofii sochii sadoo gadaa jalatti aanjiffatee ittiin jiraataa ture har'as ittiin jiraata. Aadaa fi akkaataa ijaarsa mana Oromoo. Ilmi Oromoo tokko korree ta'ee shanee salgee gadaa umurii 9 hanga 24 qarree yookaan qeerroof yeroo ta'u shanee salgeen gadaa kan subboo umurii 32 ol yookaan dubartii deessuu shanee salgee keessatti umurii 24 ol baay'een isaanii 9 kan ta'edha. Egaa ilmi shanee yookaan salgee irra darbee qondaaltummaan qondaalee mana dhaabbachuuf dura godoo ijaarrata. Godoo ijaarratu malee mana ormaatti hin galanii nama jaallatu malee nama ammaatti nafanii. Walleen aadaa armaan olii kun kan agarsiisu shaakala jalqabaa shanee salgee qondaalaa ijaarratudha. Godoon mana galmaa utuu hin taane kan qeerroon keessa bulee bineensaa fi diina maatii fi qabeenyaa maatii irraa ittisudha. Mana ijaarratanii mana jedhanii bultii horachuuf abbaan ilma hangafaaf karaa mirgaa irraa ilma eegoo yookaan qottisuu kan maqee irraa fagaatee lafa hin qabanneef immoo karaa bitaa irraa kennaaf. Qeerroon fuudhaaf gaafa ga'u dhaabata urgeessaa muratee ganama dhaabatichas qabatee ittiin eebbifama.
dhaabate inni qabatu kun mallattoo jaarmiyaa ijaarrachuu fi of danda'u yeroo ta'u guyyaa kanaan dura garuu hawaasa Oromoo keessatti itti gaafatamni isaa karaa maatii isaa ilaalama jechuudha. Mana ijaarratu sana guyyaa kana dura ijaarrata yoo ta'e abbaatu hordataaf malee inni qeerroo duudaa waan ta'eef hin hordatu. Kanaafis yasaayyanii boroo abbaatu hordataa roorroo abbaatu dhowwataa yasaayyanii boroo abbaatu hordataa yasaayyanii roorroo abbaatu dhowwataa yasaayyanii jettee kan daboon ichima buuftee weelliftuuf icciitii yookaan akkaataa duudhaa fi safuu mataa ofii kan qabu yoo ta'e iyyuu manni qeerroof ijaaramus sababa jaarmiyaa ta'ee hin eebbisaminiif abbaa isaatu hordata jechuudha. Gosa mana ijaarsaa bakkaa bakkatti lafa gammoojjii baddaa baddareetti adda adda ta'uu mala. Haa ta'u malee manni aadaa qaroomina Oromoo qofaan ijaaramaa turan hedduu fi qorannoo kan barbaadan yoo ta'an illee Oromoon bakka maratti aadaa fi manichis akkaataa mataa ofii kan qabudha. Isaan keessaa muraasni isaanii rambee, dugda fardaa, gudunfaa yookaan qinaaxxii, shaakkanee fi akkaataan ijaarsa irra keessa isaa qaysoo, uddugata, luuccisaa fi kan kana fakkaatan jedhama. Egaan akkuma armaan olitti tuttuquu yaale Oromoon aadaa mana ijaarsaa kanaan mana ijaaree ilma isaatiif akkaataa hangafaa quxisuutti yookaan eegootti boroo balbala lafaa kennaafi haadha manaa ilmaan isaatii maqaa kabajaa baaseef waama. Ilma hangafaatiif iddoo baay'eetti sooretti jedhee moggaasee kabajaa fi jaalalaan wajjin jiraata. Namxinna yookaan kan gosaa fi aantii hin qabne illee ofitti fuudhee guddisee manaa fi bultii qabachiisee akka ilma isaatti lafa kutaa maqaacii kennaaf. Lafas qabiyyee abbaa ofii akka fedhanitti itti jiraachuu, bitachuu fi gurgurachuu ni danda'ama. Gosti gaafa lafa qabatus lafa gootaaf kennamuu fi akkaataa jiruuf jireenyaa keessatti kan isa barbaachisuuf lafa kutaa qofaatti lafa kaawwata yookaan hambifata. Diinni biyyattii yoo dhufe warra adda durummaan diina deebisaniif lafa waliigaltee lafa kaawwatan yookaan hambisan kana irraa kennamaafi. Kennaan akkasis karaa abbaa gadaa yookaan abbaa kormaa kan raawwatudha. Manaa fi lafa keenya yeroo har'aa akkamitti jiraachaa jirra? Mootummaan alagaa wayyaanee safuu, duudhaa fi akkaataa jiruuf jireenya uummata Oromoo hin beekne seera mataa ofii labsii lafa magaalaa, labsii lafa baadiyyaa jechuun akka nama foyaa yookaan haada ofii foyatee ittiin loon gabaatti geeffachuuf qabatuutti seera ofii waraqaatti barreeffatee miidiyaa kijibaa mataa ofii fi karaa ergamtuu isaa OPDOtti dhimma ba'uun heera tumaa gadaa fakkeessee ilmaan Oromoo ittiin goyyomsuuf yaala. Warra didan ajjeesaa fi hidhaa akka jiru beekamaadha. Maddi rakkoo kanaa maali? Maddi rakkoo roorrifamuu ilmaan Oromoo inni guddaan OPDO irraa kan maddedha. Dhaabni maxxantuun kun waa'ee ilmaan Oromoo ilaalchisee aadaa fi safuu saba bakka bu'eef jettuu caalaatti dirqama gooftolii isheetiif kan dhaabbattedha. Utuu dhuguma uummata Oromoo bakka bu'anii dhimma seeraa fi dambiiwwan lafaa, manneenii fi waamaraa haala jiruuf jireenya Oromoo naannoo jireenya isaanii fi aadaa ummatichaa kan giddu galeessa godhatu ta'uu qaba malee ajaja gooftolii isaaniitiin ilmaan Oromoo irratti labsiin keessummaa ta'e mootummaa keessummaa taateen Oromiyaa irratti hin fe'amu ture. Yeroo ammaa kana magaalota Oromiyaa keessatti
mootummaan seeraan alaa manneen seeraa alaa jedhee ilmaan Oromoo irratti magaalaa Finfinnee fi magaalota Oromiyaa bakkeewwan birootti mana diigaa fi diddaa waan kanaan dhalateenis lubbuun namaa badaa akka jiru haati daa'imaa fi dubartooti ulfi beerri cifiree fi jaarsa korba utuu hin hafin akka mana dhabanii jiran beekamaadha. Rakkoon waan kanaa mootummaan seeraan alaa mana seera qabeessa ta'e seera qabeettummaa dhoowwachuudha. Akkan waan aadaa Oromoo irraa kaasuuf yaaletti Oromoon tokko ilma geessifannaan boroo balbala kutee fi kennaafi bakka manatti dhaabbatu laataa fi amma garuu ilmi Oromoo tokko lafa abbaasaa irratti mana ijaarratee seerummaa hin qabu. Mootummaa seera maleetu seera dhoowwata waan ta'eef. Aadaa, duudhaa fi safuu uummata ofii keessaa ba'anii mootummaa alagaa eeyyama gaafatu malee ilmi tokko qe'ee abbaasaa keessatti mirga homaa hin qabu akka wayyaaneen jettutti. Wayyaaneen akka feetetti lafa baadiyyaa, lafa magaalaa jettee addaan babaasuun gurguruuf seera dandeessisu ofumaa tumattee ilmi Oromoo tokko biyya abbaasaa keessatti lafa irra jiraachuufuu, lafa bitachuu fi gurgurachuufis mirga hin qabu. Mootummaan seera malee kun garuu waan fedhe gochuuf seera argatee jira. Seerichas ofumaa ofii kenne. Dhalli namaa kamuu manaa fi lafa malee jiraachuu danda'u. Seenaa impaayera biyyattii keessatti sirna mootummaa Solomoonotaa kan kuffise lafti kan qonnaan bulaati dhaadhannoon jedhu shoora olaanaa fi gaaffii bara sanaa ta'uu seenaan ni raaga. Mootonni alagaa kun Oromiyaa erga gabroomsanii as seera ofii tumanii ittiin Oromiyaa saamu, labsii ofii baasanii ittiin Oromoo adabu kun waan abbaa fi ilmaan habashooti wal jalaa baranii ittiin saba keenya jireenya isaatti yaaddoo ta'an waan ta'eef falaa fi furmaata ilmaan Oromoo fi saboota cunqurfamoo biyyattii barbaachisa. Walumaa galatti yaada furmaataa kana hojiitti hiikuun gaarii ta'a. Tokko, Oromoon abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuun salphina labatatti nutti dhufte ofirraa buqqaasuudha. Lama, aadaa, falaasama seenaa fi duudhaa keenya jajjabeessuun dambiiwwan seeraa fi heera gadaa jabeessuun ittiin wal hoogganu heera alagaa nutti fe'u ofirratti fe'uu dhabuudha. Sadi, diina hidhannoon dhufeef mana ofii lafa qe'ee ofii dhiisanii baqattummaan jiraachuu, biyya keessas tamsa'anii jiraachuurra wareegama barbaachisu baasanii kabajaa fi ulfinaan jiraachuu. Afur, xumuratti waan aadaa Oromoo irraa barreessaa jiru kanaan manni keenya diigamnaan dhala namaa waan taaneef akka bineensaa bosona jiraachuu waan hin dandeenyeef ni jiraanna yoo jenne illee lafti waan nu barbaachisuuf lafti fi manni keenya many'ee yookaan buusaa keenya waan ta'eef akka ila yookaan qaroo keenyaatti eeggachuun dirqama keenya. Kanaaf ilmaan Oromoo hacuuccaa sirna danqaa wayyaanee fi ergamtuu ishee OPDOtiin manni keenya many'ee keenya jechuun amma wareegama qaalii barbaachisu baafnee ulfina keenya argachuunis amma isiniin jedha. Ija diinaa of kala lafa yaaddan ga'a. Dinne gabrumma
ilmaan koo bacaate iyyaan arguu manna silas maalan qaba jiruudhaan udugee dhabamoo naa wayya lafti lafee kiyyaa biyyi kabbaa kiyyaa geessan irraa dhagaa godaansi siin tola bakka dhufte galii situ baay'een bakka nu diinne gabrumaa diinne diddaan furmaata nu walii galle akuutu baakoo nyaatu baankee nu kaata diinne haftee kophaakee nu diinne gabrumaa diinne diddaan furmaata nu walii galle akuutu baakoo nyaatu baankee nu kaata diinne haftee kophaakee diinne gabrumaa diinne gabrumaa diinne gabrumaa diinne. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan guyyaadhaaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata ture. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa ta'u jechaa qophii keenya guyyaa biroon haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.